Gojabin bishaan gojab keessatti of argina jechuudha kalaas. Ati kanaafuu namoota waliin barbaadde jechuudha. Inni yaade አይደለ በቃ mana Garuu waan si የቤት ajaa'ibatu ኪራይ አልወድም። haga nu biyyaa baane kana namni mana qabaa beekamu. ታዲያ ምን አገባን? የታናማ ይብቴሰኔን ላልተን የኦሮሞ Namni hundi mana qabaa. እኔ አልፈልግም። የቤተሰብ ቤት ምን ያደርጋል? ማና ቤተሰብ ይታናል። ምን የመሰለ ቤት አለን እኛ። አማንት ወደ ከነባኮቲ Ka'uufii isaa siin jedhaa. ማያስበንድ በላዳን Namni hedduun mana qabaa. ሆጂዮ ሆጂ ግርግዳኛ ነሙ ሆጂ Hojii moo as hojjetaa jirtu mana koo qabu. ባቲ ከንጎ ማልጎቴ ከንጎ ሻምፖዳፍ ቅባቲ ብረን ደርቢቱ Maal rakkoo qaba? Hojiin qaba. Hojiin hin jira maal rakkoo qaba? Dhagai Fajrii waan sirrii gochuudha Finfinnee kana keessatti jechuudha. Finfinnee kan amma biyyi rakkattuudha jedhamitti kan mana qabdu kan lafa qabdu sii galee na fuudhii abbaa manaa naa ta'ii jettee jechuudha. Akka beetee poolisii waa shakka hattoo ergitee shakkitee jechuudha sagal jara gaggaragalti sii galee. Laakiin intumaa fi maalum. الرجل غالي زيادة حبيبتي هذا بلد الرجل غالي زيادة هوي اسكت الرجل زيادة غالي تقاجرتا አይደለም እንዴት ነው ሴት ልጅ ቤት ሰርታ ወንድ ልጅ አግባኝ የምትለው ማለት ኦኬ ፔንቲ ደርሰኝ በእናት ብሎኪ ጎዴን ባላ ሞዴሬተር ቀበምቲ ስልኪ ከናን ፌን ብሎኪ ጎደላ ዋይ ጀረከ abdiisicha kana jechuun garuu dhugaa rabbii naman baay'ee miidiyaa kanarraa kabaju keessan Baay'ee jechuun baay'ee ashimdaba abdiisaan nama baay'ee nama gaarii. Taaptaafi kan argamu tokkoffaa. no inuma dhaggeeffata bakka oromoo wal arrabsitutti bakka gandummaa maal ta'an jalluma jedhee laala bakka Abdiisaan bulchaatuu lamaati bara. oh my goodness abdiisa dhugaa mana barnoota wayii nuu baniiti barnoota nuu kenni dhugaa barnoota amalaa jechuudha beektee ilmi namaa tokko waa obsaan dabarsuu tasgabbiin ilaalu mana barnoota akkasii bani dhaloota kanaaf dhugaa abbaa kee waggaa 60 manaa fi konkolaataa osoo hin bitiin mucaa waggaa 28 eessaa fide jedhiini Dhugaa jettee fiikilaar wallahi kun ammoo dhugaa. Nuti mata citaa keessa irrallee dandee walii ammaa ammoo konkolaataa biraa barbaade somboo dukaan jedhu taakisii maammayyaa. dhugaadha bara fajri dubbiinsi galtee nageenya mutini helikopteri dabarfataa ture dhagai baadiyyaa jirti helikopteriin eessaa garaatti giddu ba'aa miti dhagai kanama magaalaa jirutti helikopterii jetti dhagai wallahi helikopter alfoo no abbaan keenya iyyuu jedhe umurii waggaa 65 jedhe abbaan namoota baay'ee si umurii waggaa 28 kana horatanii achiin ga'anii jiru isaanuu mana osoo hin qabaatiin si galee mana dhuunfaa jechuudha mana osoo hin qabaatiin jechuun namni manuma keessa gala malee bineensa miti daggala keessa gaggalu garuu modereetar fidi biroo peenkii dhareenyu waa siin jedhu namni si tuqaaru hin jiru bara. ati amma gaa yoo abbaan koo makiinaa hin qabne anis abbaa kooti wajjiniin ምን ነው ባህላዊ ነው እንዴ? አባ ኮ ተከተለ ማኪና ቀባችሁን ቀቡን Fajiri wanti nuti wajjin caqacaqnu maal sitti fakkaata jedhe. Namoota baay'eedhaaf akka barnoota ta'uu fi modereetara qabda beenkiilar. Nyuuti godhi waan sitti hin tolle malee bilook maafi masbuut mammeen ishee. Wantu bachuu qabdu fajiri dhaggeeffadhu. Ilmi namaa kamtuu hiree isaa jiraata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee yeroo baay'ee wantoota kanarraa hin dubbannaa garuu qoosaadhaafis ta'e akkuma dhugumaatti immoo namoonni dhagaan waa'ee keetiif miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qoosuus dandeessa dhugaas akkas ilaalcha akkasii qabaachuu dandeessa garuu obboleewwan keenya wantu hubachuu danda'uu qabanu ilmoon shamaraa tokko jechuudha dhiirarraa wanti isiin eeggachuu qabdu inni guddaan jaalala inni isiidhaaf qabu kabaja inni isiidhaaf qabu siigalee kaayyoo inni gara fuulduraatiif qabu kana sadeen adda baafattee jennaan miidhagina isaa bareedina sun suni akka filannooti siigalee maaliif
Inni adda qabaatee mana adda qabaatu sana manicha keessatti sigatee manicha fayyaa keessatti gurguree dhiisee deemuu danda'a mana osoo qabu. Kaayyoon qabu yoo ta'e, Ni argina. abdiin qabu yoo ta'e, jaalala sirraan qabu yoo ta'e, si galee si manicha keessa jiru manicha fayyaa isa sirratti gurguree dhiisee deemuu danda'a. Si galaa jira. Kanaafuu manicha qofa miti jechuudha jireenya kan gaggeessu. Kan gurguree deemes qaama. Wallahi sun wallahi qabatama meeqa argina meeqa Kan argina. gurguree deemes beeknamu. Kanaafuu wanti guddaan jaalala. Jaalala xiqqeessanii ilaahina. Dhaloonni namaa kun ilaalchi jaalalaaf qabnu baay'ee garbu'aadha. Jaalala jechuun maal akka ta'e jedhu wama salphaa wayii goone ilaallee jenna. Gatii guddaa qaba jaalalli dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha seenii galee. Kanaafuu nama onneen keessan hin jaalanne qabeenya miti qabeenyi isaa jechuudha akka beetee marga baadiyyaatti osoo lafarra yaa'e gonkuma ittiin fudhatin dhugaan isiniin jedha. Maaliif addunyaan amma keessa jirru kaayyoo qabaattee jennaan ilmi namaa kamtu hojjete hin jijjiirama. Waan tokko jechuudha. Wantoota akka manaa manamtu kun beezikiidha. Waa'ee jireenyaa beezikiidha. Dhaabbataadha. Waan jireenya keetiif ta'u sii galee garuu sadarkaa sanatti jireenya kee guutuu geessitee maallaqa hojii wal qabsiifta yoo ta'e akka meeshaati. Namummaa kana gara meeshaatti jijjiiru jechuudha. Akka qodaa jechuudha. Talawaa waa cikaa. Ikipmantii jechuudha. Beektee meeshaa waa tokko bituu gurguruu waan akkasii sana jechuudha. Al-insaanu insaana. Inti maafi isleef. Inti maafi baariyaa. Inti birmadu. Al-birmadu laazim al-namummaa. Maafi al-qodaa. Maafi itti gurgur maafi itti jijjiiru. Wallahi akkasii gadhiisu. Birmaduun hin gurguramu. Gabradduun gurgurama malee ilmi namaa akkamitti maallaqa gurguramu. Hayi. Kanaafuu onneedhaan waan tokko jaallata taanaan everything is past. It's not permanent. Ittiin mibboo afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin ittiin afaan Ingiliffaatiin Afaan dubbatu. Oromootiin so kanaafuu wanti guddaan abdii ati qabdu jechuun maal akka أنا dinagdee قليرة خلاص jaalladha. أنا نو 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 والله هذا مشكلة والله العظيم مشكلة Ijoollee. لكن إذا النفر والدماغ أنت شودا نو نو لموت نو مسلين والله دو فكات أبتعت نجري جالس فلك بقى فتا مالت نو مفلقو أستلسون عليه سو بيت إني على أم وقاشن إنه جدي بركوشينا رباكيس أتشيد فيها ما بامنا ركتات ركدي كسلك أبسي سيولي غريدي ميسي كرسي دا دفاما ناتي توم تلاقى بام Kasala qabsiisuun kan abar mabraatiin hin badu. Amma mabraatiin badee. Mabraatiin bannaan dukkana ta'aa jiru. Wallahi istoofi jira kun ifaan mabraatiin jiru. Mana qabaattee kan kushinaatti. إنقلوا قاعدين ولا كان أقل جنجراتا Fajri. Harree qoraan siifeetu bitatu qabda. Yookaan suuraa kan makiinaa duuba qullaa kan qoraan. يا دهنت دبروኛል Si dabbaree በተለይ ሞ ምድጃረ ዳበተኒ ቢደና ሽ ገዳሉን በርባድ በማብራት ነው ያ አኺ እሺ Ay fajri koo jiru baddeera amma dhiisi. Bataan tara dicheeshaadha. Dhaga'i. Dhiisi. Koy biira keessaa fa'i. Nan ibsaati. Nan ibsaati koy. Session people is that. Alright. Eeyyeen. Afaan Ingiliffaatiin waan jechaa jira osoo asirratti sii dubbisee u'u jettee fiidda sii galee. Walla akkasiin jechaa jiranu dargaggeessi maallaqa irraan eegin, mana irraan eegin Akkas. sii galee. Tarii hadhoo jiira jiraachuu dandeessi. Maallaqni sii sun immoo sadarkaa mana bitee fi waan ati barbaaddu sana ga'uu fidisuu danda'a. Sii galee. Ati manas barbaaddee jireenya sanaa jedheen jiraadha yoo jette sitti meen jira deengadda waan kana jechuudha. Wallahi summa wallahi. Jaarsa jechuudha caqasi arfaffaan kamaali tokkoffaa yoo ta'u osoo hin fuudhin ka ture akka carraa rabbiin buuseeti jechuudha. Yeroo sireedha si wajjin ciisuudhaa ol ba'uu miira ol kaafatu dhuufuu xuut godha beektee suuta jettee ol kaaftee miira isaa qabdee geessee sireerra keessee sii galee yeroo inni cinaacha gara tokko si gara አላጂ ማሜን አምባስ ተቆይ dhaga'i anjiidha goona ኢላ tokko ምቀኝነቴ ደቤተኒ ምቀኝነቴ ከከናን dhaga'i yeroo jechuudha yeroo sitti garagalu dugda isaa kara godhu ammallee xuufuu tokko xuut godha ammallee ima samarta. ባይ ባይ ማሜ Yoo jaarsan ta'in dargaggeessi eessa baasiitii fiddee mana maaloo siin jettee qabaaxartu kana eessaa fidde dargaggeessi. Dhugaan ilma waaqaati jetti Oromooni. Akkas. Akkasii akkana ijoollee xiqqoodhuma raasin goona jenneeti. Kanaafuu Nama gasti galoo balbalchi. viidiyoo cufannee ofirraa ba'u. Yaa viidiyoo cufi. Uummanni kunis taaptaa godhaan jiru qoy dura baakgiraawundiin jijjiira. Jijjiirraa kanarra.
background jijjiiree yeroo barbaanne kaameraa keenya duuba deebifna yeroo barbaanne ofitti garagalchina yoo akkasitti ta'een alatti ومشكلة المشكلة يتي يا رمي أبو تاب قول أورومو هاي دقيقة ما يكسر تيجي والله يا ملكم أبو تام يونجي تاب ميلنا قولوا قبل both of you look high thank you urji fikri ماري نعرف كيف تبناتي urji نمي she said both of you guys look high high تاتني يرتني يتي أنا كيف أتو Babia, salam alaikum. Thank you, I'm mucha ansi koi mucha titi mar ko de bata bo. Ai un costo na. Se ade fatte.